waa'ee du'a qananii dha wal qabatee wanti beetu jira yeroo ati torban dura osoo qananii hin du'in mana isaanii yommuu turteetti wanti argite jaalalammoo lolammoo maalinni duraan dursa lubbuun model qananii addunyaadha nagaan akka boqottu ni hawwina itti aansee immoo artist Andu'aalam anaaf firiyaa akka maatiiti yeroo dheeraa eega wal barreessaa lachuutu namni tokko yeroo agarta waa'ee qananii gaafannu waan jibbaan Andu'aalam qabnu itti fakkaata no ani artii keessa hin jiru namoonni artii keessa jiran tarii baay'een jibbuu danda'u gaafa isaan jibbanii kanana tokko na godhe jedhanii duulatti banan nuti nama dura dhaabbatee mormuudha Andu'aalam obboleessa keenya hiriyaa keenya wanta isa mudateef nus gaddaan nutti dhaga'ama jechuun haadha manaa miti nama guyyaa lama wajjin jiraattee yoo jaalalan baay'ee ulfaata kana keessatti hagan dubbadhetti maal taatee qananiin sadarkaa kanatti gamoo sanirraa if darbitee fi darbamuun ishii dhugaadha waan jiru ifni iftoominaan akka argamuuf gaafachaati turre kana jechuun dhugaa qananii gaafachuun Andu'aalamitti bu'u miti yookaan Andu'aalam jibbuu miti sii galeemi dhugaan qananii mul'atuun Andu'aalamiif furmaata har'a guyyaa lama mana hidhaa keessa buluun waan salphaasitti hin fakkaateen utuu dhugaan ishii mul'ate qorannoon irra gaamee wanti hundi ifa bee innillee bilisa bee anaaf hawwiidha ammoo Andu'aalam tokkas godhe akkana ta'e waan ce'amurraa nuti namoota keessa keenya bilisaati Andu'aalam torbee san dura gaafa ayyaana gannaa mana isaanii waliin turre jedhee sitti